Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Amiin. Wantoota dubroo Maariyaam uumama hundumaarraa adda ishee taasisan. Qulqulleettiin mana kiristaanaa keenyaa maqaa deessuu gooftaa keenyaa qulqulleettii dubroo Maariyaam jettee waamti. Dubroon hanti keenya dursee yamichuu koo guutummaan kee bareedduudha, mudaa tokko iyyuu hin qabdu kan isheef jedhamedha. Weedduu caaluu boqonnaa 4:7. Isheen qulqulleettii qulqullootaa fi mudaa tokko iyyuu hin qabdu akkuma isheef jedhame abaarsa fooniif lubbuu kan fide cubbuu duraa cubbuu addaamirraa bilisa kan taatedha. Namoonni qulqulloonni baay'een ni jiru. Qulqullummaan isaanii garuu hanga qulqullummaa deessuu Waaqayyoo haadha keenya dubroo kan ga'u miti. Qulqulloonni abaarsa Addaam osoo isaan irra jiruu qulqullummaa kan argatan hojii gaarii hojjechuun uumaa isaanii gammachiisaniiti. Dubroon Maariyaam garuu abaarsee waan kan isheen tuqiiniif bultoo Waaqayyoo ta'uuf qulqullummaan dhalattee qulqullummaan kan guddattedha. Kanarraa kan ka'e dubroo haadha keenyaan qulqulleettii qulqullootaa jenna. Akkasumas haati keenya dubroon Maariyaam durba bara baraati. Isheen yaadaanis fooniinis dubroodha. Dubrummaa yaadaa yeroo jennu dubroon yaadaaf hawwii ishee keessaa yaada durbummaa malee kan biraan akka hin jirre kan agarsiisudha. Durbummaa akkasii uumama keessaatu kan qabu eenyuyyuu hin jiru. Dubartoonni biyya lafaa fooniin durboo ta'aniyyuu yaadaan durban ta'an. Kanaafidha qulqullichi Gabri'eel dubartoota keessaa ati kan eebbifamte jechuun kan galateeffateef. Dubroonis hawwiif yaada biraa kan hin qabne ta'uu ishee qulqullichaaf yeroo ibsitu dhiira waan hin beekneef kun akkamitti naaf ta'a jechuun gaafatteetti. Durbummaa foonii yeroo jennu immoo fooniin durba ta'uu ishee kan ibsudha. Durbummaa foonii ishee kanaanis dubroon dubartoota hundumaarraatii addadha. Kunis dubroon Maariyaam osoo hin ulfaa'in dura durba, yeroo ulfooftus durba, erga ulfooftee boodas durba, osoo hin da'iin durba, yeroo deessus durbaa fi erga deessees durbadha. Dubroon yeroo deessu durba akka taateef durbummaa bara baraa ishee raajonni Waaqayyoo qulqullichi Isaayyaasiif Hisqi'eel dursanii ibsaniiru. Kunoo durboonni ulfooftii mucaa dhiiraas ni deessii maqaa isaas Amaanu'el ni jetti. Raajii Isaayyaas boqonnaa 7:14. Balbala mana qulqullummaa isa gara alaa isa gara baha biiftuutti banamutti nageessee balbalichi cufamee ture. Waaqayyos balballi kun cufamee ta'a malee hin banamuu, namni sitti hin seenu, Waaqayyo gooftaan Israa'el itti seeneera waan ta'eef cufamee taa'a jedhe. Raajii Hisqi'eel boqonnaa 44:1-2. Isaan kun akka jette dubroon Maariyaam ammas kanneen armaan gadiin uumamtoota kamirraayyuu addadha. Kan jalqabaa haadha Waaqayyoo yookiin deessuu Waaqaa ta'uu ishee. Deessuu Waaqaa yookiin haadha Waaqayyoo kan jedhamte dubroo haadha keenya qofaadha. Isheerraa kan hafe dubartoonni maqaa guddaa akkasii argatan hin dhalanne, gara fuulduraattis hin dhalatan. Dubartoota qulqullaa'oo baay'ee haadha raajotaa, haadha qulqullootaa, haadha duuka bu'ootaa, haadha wareegamtootaa jennee kabajna. Dubroo Maariyaam haadha keenya garuu haadha Waaqayyoo jennee kabajna. Gosoota ergamootaa keessaa kirubeeliin teessoo Waaqayyoo baatuu jennee kabajna. Dubroo Maariyaam haadha keenya garuu ibiddicha waaqummaa gadameessa keetti baattee jennee kabajna. Kan lammeeffaa ergamootaan kan galateeffamte ta'uu ishee. Durii kaasanii ergamoonni Waaqayyoo gara abbootii farmoolee adda addaatti ergamaa turan. Kitaabni qulqulluun qabatee kan jiru keessaa muraasa yoo kaasne ergamoonni Waaqayyoo gara Iyyaasuutti, gara Bala'amitti, gara Maanu'eetti,
gara Daani'elitti, gara Zakkaariyaasittiif isaan kaanitti ergamaniiru. Ergamoonni kun gara qulqulloota kanaatti yeroo dhufan ergaatti himanii deebi'u. Ergamaan Waaqayyoo qulqulluchi Gabri'eel gara haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam yeroo dhufu garuu akka qulqulloota kanaan taasisne. Dursee kabajaaf galata isheef ta'uun kennaan kan guutamtee gammadii gammadduu ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha jedhee galatoon jalqabe. Qulqullichi Gabri'eel ofii isaatii qulqulluu ta'uu beekus garuu dubroon ati gooftaa keenyaa hundumaan oliif afaan dhaloota samii fi lafarraan galatoon akka isheef ta'u waan beekuuf haala kanaan ishee galateeffate. Dubroo Maariyaam irraa kan hafe haala kanaan afaan ergamootaan kan galateeffame uumamni tokko iyyuu hin jiru. Kan sadeeffaa haadhas dubras al tokkotti ta'uu isheeti. Dubartoonni addunyaa kanarraa yoo kabaja isaanii eeggatanii jiraatan dubra, gaa'ela booda immoo haadha jedhamu. Garuu al tokkotti haadhas dubras kan ta'e eenyuyyuu hin jiru. Dubroon Maariyaam haati keenya garuu icciitii qoratamuu hin dandeenyeen al tokkotti haadhas dubras taateetti. Haadha yeroo jennu haadha Waaqayyoo, deessuu Waaqayyoo, haadha gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos. Dubroo yeroo jennu immoo durbummaan jijjiiramnee durbummaa bara baraati. Icciitii haadhummaa fi durbummaa kanaan dubroo Maariyaam haati keenya uumama kamirraayyuu adda kan taatedha. Kan xumuraa kennaan kan guutamte ta'uu isheeti. Waaqayyoomaan keenya qulqulloota isaaf kennaawwan adda addaa kenneera. Abbootii kabajamoo keessaa laphee Waaqayyoo kan jedhame Daawit kennaawwan 7 qaba. Abbootiin biroos kennaawwan lakkoofsaan beekaman qabu. Dubroon Maariyaam garuu kennaan kan guutamte haadha kennaa hundumaati. Kennaan isheef kenname kan hundumaa ni caala. Dubroo Maariyaam irraa kan hafe eenyuuf iyyuu kennaan kan guutamte kan jedhameef hin jiru. Kennaan dubroo kennaa abbootii keenya raajotaadha ni caala. Isaan waa'ee nama ta'uu ilma Waaqayyoo dursanii dubbatan. Dubroon garuu ogummaa Waaqayyoon ilma Waaqayyoo kan deesse haadha isaa jedhamte. Kennaa duuka bu'ootaarras kennaan dubroo ni caala. Isaan isheerraa kan dhalate ilma ishee addunyaadhaaf lallaban. Isheen garuu kan isaan lallaban deessee guddistee mucaa koo jettee kan waamtudha. Kennaa mana kiristaanaarras kennaan dubroo Maariyaam ni caala. Mana kiristaanaaf kennaan raajii dubbachuu, lallabuu, kiristaanota fuuraan da'uuf kan kana fakkaatan kennameera. Dubroon garuu abbaa kennaawwan kan hundaa deessee guddiste. Kanaaf dubroon kennaan kan guutamte ta'uu isheen eenyurrayyuu kan caaltuuf adda kan taatedha. Eebbii fi kadhannaan haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam hunduma keenyaaf haa baay'atu galanni Waaqayyoo.